utuu falmachuu danda'ani utuu asaachuu danda'ani utuu ajjeesuu danda'ani utuu gadi qabuu danda'ani utuu humna qabani utuu aangoo qabani warra kaayyoo isaaniif jiraataniif warra kaayyoo isaaniif bulaniif warra kaayyoo isaaniif cichanii ta'aniif waaqayyo akka jedhe boriin kee hin caalane waaqayyo. Ameen. waaqayyo har'a saba kanaa dhiiseetu borii saba kanaatti mabulu. Inni kuni warra aca barbaariidhaaf hin galu. Inni kuni warra kaayyoo qabneef hin galu. Inni kuni warra jallootaaf hin galu. Inni kun warra dhoksaa waaqarraa isaaniif galee gala obboleessa koo obboleettii koo. Gaafa rakkinni sitti ulfaatu karaan barbaaddetinatti fala barbaaddetinatti dhaabadhu waaqayyoon eegi. Ambaaqoo bakka jedhe ambaaqoo qonnaa lamadhaan rakkinatu gara malee tammaatee jennaan dhugaan dhokatee jennaan dhugaan isaas abjuun isaas sobaa wajjin bade jennaan amma gaa wal biraa hafuun hin jiru de waaqayyoon wal gadhiisuun hin jiru de waaqayyoon anis sin eegaa ati Mekka jedha Reparasya Mekka jedha ani iddoo gadhiisuu dubbadhaa maal taaptaabii godha Iddoo gadhiisu. ani iddoo gadhiisuu dubbadhaa Ani iddoo gadhiisu. Rajisa senior geramisi matara Mala pora zene vena madia raba shilabo. Ere bogal galakana warra waaqayyoon obsanii eeggataa jiraniif warra abdiidhaan waaqayyoon eeggataniif aniif hin baadha aduun Amen. Hallelujah. Dubbadha. Waaqayyoon eeggachuun ulfinaan nama ga'a jira dubbadha. Waaqayyoon eeggachuun Leeraseeto. Gaafa waaqayyoon eeggattu illee yoo obboleessa. አያሳፍርም ጌታ እኛ ሰውን የሚያሳፍር ጌታ እያመለክን አይደለም እኛ ሰውን የማያሳፍር ነመካንን ቃልስ ለማንስ ቃሰጀናን አለማስቃስ ነማንስ ጎለጀናን ካነመስ ጎ ቱምሰና መተኮመን ድግርሰና መተኮመን ፍለኑ መተኮመን ሲጃለፈ ጀናን ጋራንኬ ሳቴ ጀናን ያዳፍ አኬከ ስራካቴ ረጀናን አሜን 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 ኡቱባ ባየ ሂንታ ከዲጋ ሲሪባኒ ውልፍነቶል ሲዳባሰኒ መመቃንሳ ውልፋት አሜን Ekajira waaqayyo yaadannarraa qabara dubbadha diloorraa yeede raajii koo welcome nama waaqayyo amma sinistanii kan gidduudhaa boora ijoollee ree nama kiyaa nama san Yesus geeta አሜን waaqayyo isin eebbisu raajii saaqiitti isin dabarseera anillee isiniin kadhadha isaanillee wantoota dubbatamu qabu wantoota baratu yoo dandeessan mee daqiiqaa 20 kan hin caalle gurra keessan qabaa hundi keessan gurra keessan qabaa waaqayyo yeroo gaarii nuu kenna eebbifama gara isaatti isin dabarseera. Raajitti fufaa. Raji nagamu sagaleen nagamu ay nulolte seetan waaqayyo sheefatu Pinkesan akka Boriin keessan ulfina ulfaataa of keessaa kan qabu. Ulfina ulfaataa of keessaa kan ni qabu. የማይገመት ክብር
ulfina intilmaamam. Haram amma keessa jirtu keessaa baate. Dukkanuma amma keessa jirtu keessaa baate. Loluma amma sirra jiru Waaqayyo sirraa gab godhe. Dhukkuma sirra jiru sirraa kaase. Suma kana Waaqayyo ulfina addaatti agarsiisa. Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Dhugaa Waaqa jiraata. Sagaleen kun Waaqayyo biraa dhufe. Obboloota koo gura keessa naqqabaa dhaggeeffadhaa. Ati amma boriin koo maal ta'a jettee yaaddaa kan jirtu jiraachuu dandeessa. Boriin koo maal ta'a jettee namni yaaddoftu kottu gooftaa fudhadhu. Malee tu gooftaa qabdu. Gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu keetii godhatteetu jirtu. Jireenya kee gootee Waaqayyo na fudhatte moosisteetu jirtu. Boriin kee siif isa taanaan atammayyuu gooftaan fudhanne gooftaa fudhatu. Waaqayyo akka jedhaara boriin kee bor ija danuu godhattare Waaqayyo. Ija danuu. Ammaanna. Jireenya raafa. Jireenya safaramne. Jireenya tilmaamamne. Si jiraachisuudhaaf Waaqayyo amanamaa. Maqaan isaa ulfaata. Ameen. Waaqayyo amanamaa. Ameen. Mee Waaqayyo amanamaa jira dubbadhaame. Laaraa diyaaboo rabaa. Waaqayyo amanamaa. Daniif ergaan qaba. Arra isinitti cufamee kan jiruuf ergaan qaba. Arra isinitti dukkanaa'ee kan jiruuf ergaan qaba. Sagalee galgala kana dubbatameen balballi haaraan sinirraa baname. Ameen. Kiristoosiin sagalee galgala kana dubbatameen midhaan bara baay'ee sirraa hiikame. Ameen. Sagalee galgala kana yaaddoon kee sirraa garagalee humni kee abdiin kee mogoleen kee har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuusin jabaate. Ameen. Ameen. Yaadaarraa akka jedha sagalee Waaqayyo waa'ee boriin dubbataaran waa'ee borii naasaara waa'ee irraa miti. Namni baay'een maatiin kee obboloonni kee haati kee abbaan kee atumti mataan kee wayyoo bor akkamittiin jiraadha barri 2016 maal naa baatee dhufaa jira. Maaloo jettee dhiphachuu dandeesse. Yaaddeen Waaqayyotti darbee xumureera. Ameen. Ameen. Yaaddeen Waaqayyo mijeesseeraan jedhe. Ameen. Ameen. Sagalee Waaqayyo irra jira. Isaayyaas 27 lakkoofsa 6 irra jira. Bara dhufutti Yaaqoob idda iyyaafata kudheen daraaraa. Ijinni godhatus lafarraan guutaa'edha. Isa Waaqayyo jedhe kana taatee argamtuuf tokkoof tokko Waaqayyo maal sirraa barbaada? Akka dubbii isaatti jiraachuu sirraa barbaada Waaqayyo. Gaggaragalaa nama akka hin taane. Dhaabbattee isa akka eeggatu. Kallattiidhaan Waaqayyoon ija kee Kiristoos irraa akka tikaattu Waaqa tokkoof tokko sirraa barbaada. Bishaan gabatee irraa akka nu taanu barbaadu Waaqayyo. Har'a amanne bor akka gofnu barbaadu Waaqayyo. Har'a halleluuyaa kana naa ta'eera jennee iyyinee maraanne bor immoo natti cufame bor immoo wayyoo firan dhabe wayyoo nama na gargaaru dhabe akka nu jennu barbaadu Waaqayyo. Warra isa irratti of gatanii Waaqayyo hamma dhumaatti baatee adeema. Sin dadhabe jedhee lafa sin nuffa jedhee si bukkeen darbe. Amala isheen dadhabe amala isaan dadhabe jedhee Waaqayyo isa yaade isa sin jedhe tarii bor nagantii laata tarii bor na dhiifti laata jedhee Waaqayyo yaada isaa hin kaasu. Maaliif Waaqayyo akka namaa miti? እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። Mi akka jedha Waaqayyo akka namaa miti dubbadhaa. Waaqayyo akka namaa miti. Ko waada nama baay'ee si bukkeen naa badda. Lafaan si kaasa hiriyaan si godhadha nuun jedhee. Galmaanin sigaa sindee nuun jedhe. Nama baay'ee turbee nutti gatee beekanu. Anaan. An miidhama namaan qaba malee miidhama Waaqayyo kootiin qabu. Maaliif namni hin soba. Namni sitti fakkeessa. Namni yeroodhaaf sittooysa. Namni narra habaatu komiidhaan hin miidhamu jedheetu waadaa sii gala. Jecha siin jedhe garuu galmaan siif hin ga'u.
Waaqayyo garuu nama guddaan si godha jennaan yooti jallataa taates yooti qajeelaa taates yooti fokkisaa taates yooti bareedaa taates yooti gabaabaa taates yooti dheeraa taates Waaqayyo nama si godha jedhee karoorsinaani inuma nama si godha Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Maafa weenin jettan gadi qabdanii laaraa boorra babaa. Waaqayyo dubbatee sin sobe beekamoo maal maa zimmettan. Anuu dubbatee sana buna garuu. Ameen. Anuu sana sin guddisadhee sana guddisuu malee. Sin milkeessadhee sana milkeessuu malee dhugaadha. Waaqayyoon koo waan naan jedhe waan natti dubbate takkaana jalaa arjaadhaan bara baraan maqaansa. Haleluuyaa. Ijjeessa namarraa kaataa buloota koo. Ayinaachuu kasawaa. Ayinachuun kasau ansu. Ka'uneeta ansu. Waaqayyo dubbatee hin haalu nama miti. Yes, Amen. Beeku galgala kanaa kaasee namoota galaana kan fakkaatu dura isaanii dhaabbatee of fuulduratti ilaalanii akkamittiin kana jira eessaanan kana daran maaliinan akkas godha jedhanii namoota dhiphatan namoota yaadaan rakkatan Waaqayyo kannaan jedha galaana rakkinaa kana dura keetii hireensi ceesisaa dabala. Ameen. Amen. Amen. Waaqayyotu jedhe gadi sadumaatiif wanti bara baay'ee si dabarfate humna sagalee kanaatiin galgala kanaa kee hirameera karaa kee. Ameen. Mee harka mirga ol kaafadhaati dura kootii hirameera jedha dubbadha. Rakkooti hirameera. Amen. Dura kootii hirameera dubbadha. Dura kootii hirameera maqaa Yesuusiin. Ameen. Inni ati gamatti ilaaltee fuulduratti ilaaltee hin ceemu jettu sun hin darbamu jettu sun ulfaataadha jettu sun galgala kanaa kaasee humna dubbii Waaqayyootiin gargar hirameera. Ameen. Yaaddoo kee ati Ameen. kee ati hiyyummaa kee ati wanti kun daaraan namarraa hin urguufne hin jiru hiyyummaan namarraa hin kaafne oofaan namarraa hin kaafne humna sagalee kanaatiin waan moofaa ta'e sirra bubbuudha waan galaana ta'e dura kee dhaabata Waaqayyo ija sitti gochuudhaaf gatii ta'e Waaqayyo si bal'isuuf gatii ta'e Waaqayyo si guddisuuf gatii ta'e waan itti qassabte sanaan milkoofta kan jedhee Waaqayyo dubbate galgala kanaa kaatee hiina kan toorraa baabaasiya Ameen. jedhame dubbate ani carra qabeessa ta'eera jedha dubbadha sagaleen naa dhufaa jira maqaan isaa ulfaata. Carra qabeettii ta'eera. Ameen. Kan jedha Waaqayyo isatti gufatte sanattan kana booda si milkeessa deebaa maqaan toorraa baabaa. Ameen. Isa gufatte isatti qassabte sana isatti amileen lammaa golii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos warra amananii duukaa Waaqayyoon kadhataa jiraniif galgala kanaa keessa sagaleen kun hojiirra oolee. Ameen. Ameen. Hafteera maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaa Yesuus. Ameen. Erebboomin kooftaniittu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Seexanni yoo si loles, seexanni yoo hin dabartu jedhes, seexanni hin ceetu yoo siin jedhes, seexanni galmaan geessu jedhee waan mogolee si buuse yoo dubbates afaan Waaqayyooti waa'ee kee haa dubbatamu malee. Inni milkoofta. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yaa jira dubbadha. Inni maal? Ameen.
Jedhan fudhaa riilaa koor. Namni maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee taphataa tokko sagalee taphataa isaan ganaan lalisee akkasiin jira Gooliyaan Yisaaq yeeyyee maal Haleluuyaa. Ameen. sagalee waaqayyoo taphataa dubbii waaqayyoo taphataa dubbii waaqayyoo isaa qaba humna sagalee kanaatiin kakuun kee qofee jiru siiqa dhukkubni sirra jiru sirraa Amin. balli kee cufamee jiru barama. Ameen. Wanti mara baay'ee sirra ta'a. Bara kana siduu sirra hafa. Haaraa diiloo kooma. Meeqa jedha na biraa haa faayidaa dubbadha. Nabraha maqaa Yesuusiin. Laarii baay'ina kiiloo raabaa jalaa mara. Hin beekwanoo jireenya nama hawwu. Ameen. Ergaan jireenya nama hawwisiisu tokko. Jireenya nama hawwisiisu tokko. Nama jiraatu jiraas keessa. Amin. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Jireenya nama Seetaa. Ameen. Waaqayyo suma nama tuffatamtu. Suma nama dhiigaamtu. Suma nama toora namaatti lakkaa'amne. Waaqayyo kumaatuma keessa namoota hedduu keessa galgala kana sagalee isaatiin daawwateetu Ameen. kabajaaf ulfina argisiisu. Amin. Ameen. Meeqa jira tokko ana ya dubbadha. Kan kabajamu tokko anadha. Ameen. Haala zeeno. Deliver pray tan santorra baba. Erebo wanta galgala kana kaasee humna dhiiga hoolichaan isinii ta'e. Amin. Ameen. Humna maqaa Iyyesuus ta'eera. Amin. Ilaa boloota koo waan asiif fagootti eegaa jirtan. Fagootti eegaa jirtan. Ji'a lamaa sitti isin kabuusu. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ilaan waaqayyo natti maali? Isatti kunnoo jettuun kunoo si godhane waaqayyo. Amin. Erebboo gaafari sagalee kun naaf. Ameen. Isatti fagootti eegaa jirtu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna isa awwaala diigee ka'een. Amin. Humna maqaa Yesuus Kiristoosidha. Ameen. Fagootti eegaa. Hojiitti fagootti eegaa. Baay'eetti fagootti eegaa. Mul'ataatti fagootti eegaa. Biyyatti fagootti eegaa jirtu. Jireenyatti fagootti eegaa jirtu. Humna maqaa Yesuusiin dhiyootti ta'eera. Amin. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Amin. Laaraa baagaasaan. Agarsiiran jedhu. Amin. Ameen. Laaraa. Seepaaraa laabaa jedhu. Isaan boo'itti maadde. Liinatti naaf deebise gooftaan kadhaako. Elshaadaayidhaa maqaan isaa seenaa jijjiirra. Jijjiira. Kunoo ani taafanii daawwattee jira. Elshaadaayidhaa maqaan isaa seenaa jijjiirra. Kunoo anis galataafan Taafanii daawwattee jira. inni waaqayyo jedhe barana siita lalisee. Amin. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo qabdee inni si taggaamaatu sun si milkaa'e obboleetti baga gammadu. Ameen. Naaf ta'eera maqaa Yesuusiin. Yes. Ameen. Lalisee eessa jirtu? Biyya Itoophiyaa keessa jirtaa? Nama caalaa jira. Nama waaqayyo. Eessa jirtaa? Joordaaniin jira. Joordaan jechuun kun Araba keessa moo Ameerikaa keessa? Araba keessa. Xiqqoo gara biyya Israa'elitti dhiyaata. Beeku inni itti yaadaa jirtu sun dhiyootti sii taa'e waaqayyo. Ameen. Yes. Ameen. Naaf ta'eera maqaa Yesuusiin. Yaadu sun dhiyootti. Ati dhuguma namaa malee miidhagina waaqayyoon qabdu ati. Dhuguma sitti himu. Achuma dhufa carraan qaba. Carraa man qabdu namarra.
Namni maatii isaa irraa carraa qaba. Ati warra carraa qaba. Keessumaa lolli immoo ergati kana keessa galtee jaala. Dhugaadha Yesus. Waan gaarii tokkotti si baasuufan waa'ee namaa si Amiin. Amiin. ulfina waa'ee namaa si hubachiise dabala. Amiin. Dhuguma Waaqayyo ayyaana guddaa maggalaxii guddaa sagalee waa hubatee beeku. Yes. Amiin. Nama dubbii waa nama akkasumaanii feek agalgale tajaajila sobaa namoota tajaajilanii hafuurri keessa keeti kun baay'ee adda baafata. Dhuguma sitti. Waaqayyo dibata kana humna kana sii kenneera. Yeroo baay'ee sii dhiqinfama. Yeroo Dhugaadha. hin seene. Kanaaf jecha namoonni baay'ee sirraa bata. Waaqayyo godha. Hallelujah. Dhaloota baay'eedhaaf. Yesus yaadu. Hallelujah. Karaa kee seenaa haala tokkoon hojjetu. Karaa kee maatii kee bamboo karaa kee lubbuu hedduun sassaabaa jira. Mini masakra baba tuda bagan raba bagai hallelujah. Amin. Ati fakkaata. Reefuu laga fakkaata. Anaaf atas. Fakkaa galtee Yes. miti tokko harma dhufte miti. Ayye. Lubtaa dura. Duraan Lagi lubtaa. afem beku. Bakka. Namoota hedduutu fayyaa asirratti. Namoota hedduu gargaara. Tureeraan tiktookii jalqabuun kun. Siin garuu yeroo jalqabaatiif har'umaan si arge. Nanna kee kanatti warqii bifa saqqiitiin sitti naanna'ee hidhamee jiru ni arga. Akka sitti naanna'ee jiru. Maanni inni kun ayyaana kooti. Ayyaana kooti. Amin. Jesus. Amin. Sirriidhum. Amin. Hallelujah. Sifa. Yaada jaallatatti feete naaf haa ta'u jettee waadaanaa galtee jirtu. Haallee. Yes. Dhugaadha. Hallelujah. Amin. Abba. Amin. Kabaja. Hulluu ulfinaarra miila kee. Seenaa jireenya kee nan humna jireenya kee soo qaba. Galgala kanaa keessa biraan hambisa. Amin. Hafira maqaa gooftaa Yesuusiin. Yes. Amin. Hallelujah. Dubbata. Amen. Maal jettan nama Waaqayyo? Rakkinni koo mo'ameera jedhe dubbata. Maariyaam. Rakkinni koo maqaama Yesuusiin mo'ameera. Ameen. Baga gammadde foloo na godhe ta'a. Eskinan ilaala foloo waan isin godhe na fakkaata. Iyyee godhira naa deebisaa malee. Hallelujah. Foloo nu godhe galgala illee sa'aatii akkasitti sagantaan keenya bifa addaatiin hin jalqabaa. Dubbii Waaqayyoo yeroo barannu hin qabaanna. Yeroo Waaqayyoon waliin waliif kadhannus hin qabaanna gadi ta'eefi foloo nu godhe nu wajjin Waaqayyoo waliif nu godhe. Kaasee balballi jedhameera. Ameen nama Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessanaa eebbifamaa maqaa Yesuusiin. Waan isin naa kadhachaa turtan hundumti isaa sirriidha. Ani ergaa nama hundumaatti gaafa hafuurri koo tole naan jedhe malee ameen iyyuu hin jedhu an dhugaa dubbachuu fi hafuurri koo gargar baasuu barbaada malee calluma dhee ameen jechuun barbaadu. Garuu waan Waaqayyo dubbatee sirriidhuma. Waaqayyo bara keessan jireenya keessanaa eebbisu baay'eellee carraa namarraa hin qabu nama nyaachisee nama obaasee ka'eetanii waraanama isarraa kana baay'ee onneen koo na dhukkubaa ture bakka warroota natti gaman nan eebbisa yoo isaan na abaaran nan eebbisa carraa namarraa hin qabu bichaa nyaachisee na obaasa namaaf nan ta'a garuu namaaf karaa nan ta'a garuu namni karaa naa ta'uu hin danda'u. Waa'ee warqii sana jettan immoo jechuudha. Gadda kana abjuu kootiin waldaa keessan taa'aa ture. Otoo waldaa keessa taa'u uffata warqii fakkaatu kanan baay'ee natti guddate ol jechuu dadhabeetanii baay'ee waldaa keessa taa'a jechuudha.
Achiin booddee namoonni natti galagalaniitu na ilaalanii maalidha kuni mucaan kuni biyya alaa dhaqxee galtee akkamittiin uffata amma kana ga'u uffattee teessinaan jedhu. Gaafan ilaalu garuu uffanni sun warqii bichaadha ture jechuudhaani. Isaan booddee uffata sana yookaan immoo baadhee ol ka'ee oliif gad deddeemuu hin danda'u ture. Baay'ee namoonni baay'ee natti galagalanii mana qulqullummaa keessatti taa'anii na ilaalu jechuudha. Dudduuba hin taa'u jedhee naqee fuuldura warra tajaajiltoota pulbiitii fuuldura dhaqeen taa'a jechuudha marcuma qabadhee. Uffanni sun garuu uffata fakkaata kan itti naannee jiru immoo warqii qofaadha jechuudha. Yesuusiif galannaa ta'u. Naa kun hundi isaa sirriidha isiniin jechuu barbaadeetani. Gooftaan koo sin nafa eebbisu eebbifamaa. Haleluuyaa. Ameen. Naaf ta'eera maqaa Yesuus. Dhiiranii maal? Haleluuyaa. Gaafa waaqayyoon namatti dubbatu nama boqochiisa. Ani gaafa waaqayyoon namatti dubbatu hin gammada baay'ee. Waan siletti hima. ስናገር ብቻ ነው ደስ የሚል ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ አኔ አሳ waaqayyotti quufa dhugo sinti asaan waaqayyo asaan maamiti katite waaqayyo ijaansii baasa jennaan inuma ijaansii baasa hammeenya jarra hojjetan kisaaraa jarra sirratti hojjetan tokko lamaan waaqayyo sii kaffala አሜን አሜን kana mamuun dandeessu አሜን እንደንታም መቃ ኢየሱስ Yesus mo'ara kan jettu kun tokko mootii irraa kafatta maala diyaaroossa Yesus mo'ara gara gadi gara jirtu